Dhugaa dubbachuu jechuudha. Abrahaamii beekaa hojjechaa jira jechuudha. Namni Ruutaanii mucaa agarsiisuu diddee mucaa isaatiif jedhee akkas ta'aa jira jedheesaa fi beekee gara Ruutaatti akka garagalee Ruutaan akka arrabsamtuuf jechuudha yaanni isaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiif marti keessan siniin jecha. Egaa Abrahaamii mucaa koonatti agarsiisuu diddee kan jedhudha jechuudha. Dubbin inni dubbachaa jiru. Ishiinis immoo gateetti koorraa akkan ta'initti butee mucaa akkasittiidhaan ilaalaadhaan waan inni gochaa ture in argineesinii jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti ani mucaa kiyyaa arguudhaa fi mirga guutuu ta'e nan qaba. Akkasumas immoo mucaa kunatti kennuu qabdi anatu guddisaa jedhee jira jechuudha. Abrahaam sammuun kee nagaadhumaa? Eengaddaa Hermeellaadhaanii jireenya koo keessaa baay'etteenii ishii kanatti deebi'uu barbaadde. Ishii kanatti immoo akkaataan itti deebi'aa jirtu immoo innuma sana tole kootti ol seensiin akka isheen siin jettuufi jechuudha. Tasgabbaa'uun sirraan barbaachisu suuta jechuun sirraan barbaachisu ati ilma dhiiraa miti fageessitee yaaddu? Maal taate ati qoomee? Dhugumaan jechuudha Ruutaa kanaan hin barbaadda yoo ta'e mucaa kee hin barbaadda yoo ta'e ishii kabajuun sin barbaachisu? Maaliif akkas jettee? Maaliifis immoo fitnasisuu diddee iddoo kamittan balleesse iddoo kamittan yakkeettee of mariisisteettaa yaadaan ishii mariisisteettaa maa utaalta qoy? Ammati diraamaa hojjechaa jirta jechuudha. Diraamaan kee immoo gara Hermeellaatti akkaataa ittiin deebitudha jechuudha. Atis akka simmeetii qabduuf akkatti ibsaa jirtaa isheen immoo dubbatteetoo jirti jechuudha. Jaalalli irraa na qabeera jettee haasoftee jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu nagumaan deemikaa nagumaan moo akka hordoftoonni harkasii rukutan barbaadde? Ruutaatu balleesse mucaatti agarsiisuu diddeen isaan okkoo eeyyamanii kanatti gochaa turte hunduma isaayyuu dhiisanii koottu laaledhanii osoo mul'ii tokko hin hojjetiin otoo seera maatiin guutiin akka barbaaddetti deddeebi'aa jirta. Mee kabajni kana caalu maalidha? Maaf kabaja wallaalta? Ati ilma dhiiraa miti? Maafi sab hin jenne? Amma kun dhuguma nagaadha jettanii yaaddumoo? Eessa geessa mucaa duudaa fuudhee deemee lafa kam geessuudhaaf jedhamee ishii? Safuudha abboo? Haadha biddeenatti kennuudhaaf immoo achi baasee akka ishiin jettitti mee qircachuudhaaf immoo maal gochuudhaaf ilmoo kan ilaalan akkatti dhaaniidhaayi kan ishiin jechaa jirtu jechuudha. Maaliif hin dhufiin jettee ati gaafa isaan jedhan egaa hiriyoonni isaanii waan inni gochaa jiru waan inni ta'aa jiru iddoon kuni manni kuni abbaa koo haadha kootiitidha. Ani hin jenneeni waan hundumayyuu eeyyameefitoo jira. Garuu immoo gochaan godhutu akka innas hin dhufnee jedheeni jette ka inu taale ka immaraate ka nagallakkisaa nan seena jedhe ka mirgan qaba jedhe ka bishaan natti jedhe ka waan gootu hin gubatte natti fakkaata akkuma bishaan burcuqoodhaan fuuldura jira moo maalidha akkamitti itti naxxe? Maanni naaf hin galle jalqaban qabu viidiyichi miti yooko moo isin biratti jalqaba qaba moo gidduutti bilbilee isaa waame? Tasgabbaa'ii suuta jedhii mucaan obsa fixatteetoo jirti. Yookiin arguun qabaa yookiin asii bahii jedheen gali mana keetti akkattiin si faana galti. Ati mi ammayyuu mee achi gaaffii jira wanta hin deebineefitu jira. Nu birallee gaaffiin jira onkaan Ruutaa ishee faana jiraachuudhaaf jettu dhiisiti jechuudha. Amma immoo ifa ba'eera. Amma dhuguma Abrahaamii fi Ruutaan iddoo tokkotti jireenya jiraatu jettanii yaaddu isin? Ani yaadu akka kootitti akka nama foonii tokkotti jechuudha. Garuu Waaqayyo immoo waan hundumayyuu ni danda'a. Fedha isaa yoo ta'e jechuudha. Gaafa immoo tokko nama taasisus Waaqayyumtiyyuu waan waliin madaaluu qaba beektu. Hindee? Maalidha mee? Abrahaam kan kaleessaa yaadee gaafa isheen sitti dhufte akkamitti akka isheen sitti dhufte maal akka dabarsitan of duuba deebi'ime
yaada of duuba deebi'i viidiyicha. Fuulli kee akkatti guutuu ture? Xuncaan kee akkatti guutuu ture? Borci baastee turte? Simboon kee akkana bareeda ture? Miti. Wajjin hojjettee wajjin dadhabdaniit bu'aa bayii baay'ee baataniitu as geessan. Kun immoo siif hin galle. Yeroo baay'ee gaafa milkaanni sun akka bittimu inni walitti dafqanii qabatan suni akka ciramuu barbaadde seexanni jechuudha. Siif immoo kun hin galle. Kan kooti mucaanii ganna lakkisaa maalla ta'a. Namni innaa garaatti baatus boo'ee dhalee boo'ees jireenya isaa keessatti yeroo hunduma bu'aa. Ishiin amma dadhabeera jetteerti. Obseera siifi. Na hiisisikaa, na reebsisikaa, na tumsiisuufi jedhaan jechuudha. Ishiin garuu tarkaanfii tokko gaafan tarkaanfadhee hin gaabbitaa. Of kabajii. Obseeraa, dhosseera, dadhabeeraa. Kan akka koosiif obseen jiru. Namni mana hin jiru immoo yeroo hundumaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf deessuu biraa namni hin dhabamu jedhama. Sirrii miti jedhama. Kan ruuttaa kun manuma jiru moo bukkumatti goranii dhaggeeffatu. Ana garuu haati ishee jechuudha. Yeroo baay'ee bukkumatti goranii callumanii dhaggeeffatu natti fakkaata malee osoo namni tokko qeen jiraatiin araasii gatanii deemu jedhee yaadu'an isa dhugaan siniin jedhinna. Bakka ishiinis immoo ofii kootiif hin danda'adhaa, ofii kootiif hin dubbatadhaa jettees waan turteef gidduu keenyan galeena waan jetteef jechuudha. Akka dura dubbatanitti waan akkasiidha jechuudha. Bicha baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Seerri sinneesuu ati qabamteetta taanaan poolis xaabiyaa seentaa jechaa ture iyyuun jechuudha. Iyyuun immoo jechuudha. Maalitti carraccaramee ruuttaatti? Ruuttaan maal goote? Otoonni tasgabbaa'ee otoonni suuta hidhee otoonni abbummaatti agarsiisee haadha manummaa abbaa manummaatti agarsiisee ta'eera ta'emee ishii waan isa dhoowwitu tokko illee hin qabdu. Waan hundumayyuu dhiistee of duuba deebiteetti wanta namni hundumtuu argu jechuudha. Ishiinis hunda isaayyuu dhiisee of duuba deebi'eera. Fakkeenyaaf irraanfadhuu isa darbee dhiisii bira darbii akkamitti bira darbiiti? Mucaan garaa ishii keessa ture kan waan baay'ee ta'aa ture kan haala baay'eedhaan dabarsaa ture ishiidha. Isa miti jechuudha. Irraanfadhu. Namni miidhama isaa hin irraanfatu abadan. Garuu bakka obseetu yoo keessaa bayra ta'e keessaa na baasee rakkoo waaqayyo eetu isaan waaqayyotti dagata malee wanta namni sun godhe tasumayyuu hin dagatu. Garuu dhiifama gochuufii danda'a. Xabaasaa ta'ee garuu lapheessaa keessa taa'a jechuudha. Amma dhuguma ruuttaa keessa amma yeroo akkas taate sana inni irraanfatteettanii yaaddu iyyaadiina isa dhugaan saniin jedha. Nama dhiifama gochuu dandeessi, jireenya jiraachuu dandeessi. Kanumadha. Na bichaa inni egaa har'as nan dhufaa, borus nan dhufaa, taanis nan dhufaa. Wanta ta'u walumaan arginaa dheeba'ee isaanis immoo ruuttaa tasgabbeessutti immoo Kaalebii fi Iyyuun kun turanii atis iddoo balleessiteetti qabda jennaanii inni latuu lama balleessette. Atis iddootti balleessitee qabdaa maanni jennaanii bakka ishiin bootti jette jechuudha. Gadduutti jette jechuudha. Ayyaa nama dhiba bicha nama dhiba. Dhugaan sin jedhe jechuun haadha sila taateef malee jechuudha. Qotoo naanni butee ba'u sana cal jettee jechuudha. Duuba kaattee qabsiistee Abiraam koo kachallee galaa. Mucaa koo isa jedhu jechuudha. Inni of eeggadhu deemta taanaan deemi. Ani dhugaan sin jedhe otoo ruutaa ta'een akkatti obsan qabu. Adeemunni qalbiin isaa yaanni isaa ruuttaa hin soba malee si bira miti. Ermeellaa bira waan ta'eef gaggeessi. Bakka gaggeessi dhugaan sin jedhate. Gaalan dhabeettee yaadiin dhugaa maalabbo jireenya haaraan jira kun jettan iyyuu siniyyuu. Innaasa kanadha. Garuu waan hundumaa wajjin darbantu caala sadhamuudhaaf maleedha. Akkasika habooni kaleessa xoorinnatii kaase. Subscribe like na gochuun na jajjabeessaa siniin jedha ka hordoftoota kiyya.